raayyaa dhaaf arra dubbachuu eegalle arra dura yeroo hedduu raayyaa abbaa mancaatiif dirmadha hayyuu keenya jechuudhaan yeroo hunda raayyaa akka ija teenyatti akka laallu beekamaadha. Anaas haa ta'u nama biraatis raayyaan hayyuu keenya. Hayyuun nama hogguu walitti araarsu akkatti walitti araarsu qaba. Hogguu nama wal fayyisu akkatti waliif fayyisu qaba. Hogguu nama waliif fidu akkatti waliif fidu qaba. Raayyaa abbaa mancaadhaa bifuma fadheenuutu qabu kan qabne dhibbatti amanna. Obboleessa keenya Naziir Commander in Chief Naziir Hajinuuraadhaa kaleessa waan godhe irratti deebi'ee obboleessa isaatii wajjin fixatee jira. Dhumatti. Raayyaa abbaa mancaa Naziir raayyaadhaa wajjin dhiifama wali gaafatan jaalle baantii siifin kan daqiiqaa waa xiqqoo bata. Raayyaan Naziir raayyaadhaan wal bilbilan fixatan dhumatti. Asirra baanee lola baay'isuurra. Yoo dandeettii qabaanne Naziir bilbilee badii hojjette obboleessa keenya bakki tun gaariidhaa miti obboleessa kee araarfadhu jechuudhaatu irra caala. Yoo dhiirummaa qabaanne raayyaa ustaada keenya bilbilee ustaada dhiifama godhiifatis rabbi jechuudhaatu irra caala. Araaramni bu'e. Egaa araaramni bu'e tatana dubbii biraatti jijjiiruu barbaadu. Ergama qabdaa jechuu. Raayyaan jaalattu jibbaa Naziir qabda yookiin Naziir hin jaalattu. Jibbaa raayyaa qabda tatana idduu waa barbaade deemtu. Obboleessi lama hogguu wal lole akka fadhettu hogguu walitti dogoggore. Naziiri ol raayyaa ka jaalatu hin jiru. Faradduunta Naziir raayyaa ni jaalata. Gaafa inni rakkate jan gabbeetti irraa dubbachaa ture Naziir. Irraa haasawaat ture. Ani irraa haasawaatiin ture. Hogguu asirra dhiyaannu hunda naashidaan nuti irra kaayyannu ta raayyaadhaati. Raayyaan ija teenya hayyuu keenya beekaa keenya Naziiris ni beeka inni kana ta'u ammoo viidiyoo kukkutamte arke takka maleedha dogoggoree jee obboleessa isaa dhiifama gaafate ati mana maali ati obboleeyyan lamaan walitti araaramuutu si aarsu jira maali ati kijibduu hunda jechuu. Sanifu Naziir Hajinuuraa Commander in Chief galatoom. Warra si bilbilanii si fudhachiisan. Warra si taasawanii dubbintu sirrii miti obboleessa keenya siin jaan. Dhageessee barniin dogoggoreettee raayyaalleen atilleen wali bilbiltanii dhiifama waliin jettanii dhumatte Naziir irra raayyaa abbaa mancaa hin jaalattan. Hin faradina. Gaafa meeqar gizee nuti asirraa waa'ee raayyaa haasawaa turtaniisin. Sanifu obboleeyyan lama gizee wal dhabe walitti araarsuuf caa idduutti haasa'uuf hidda ceetanirra. Kaan tumsaa kaan dha'uudhaaf hidda ceetanirra walitti araarsuu caa. Walitti fiduudhaaf caa. Eega takka dubbiin ammaas afoo inaanillaahi. Yoo nama islaamaa taate. Yoo nama salaata qabu taate. Yoo nama shahaadaa laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jettu qabdu taate. Dhiifama jannaan. Afoo inaanillaahi waliin jannaan jarri lameen dubbiin san achi dhumatte awwaalamte. Ammallee ganama kana sodaa Naziiriidhaaf dhuftee raayyaarraan dubbatiin naan je'e natti barreessaa jiru jira natti. Naziir ijatiyyata mirgaati raayyaan ijatiyyata mirgaati. Naziir obboleessa kiyya kalees arraas. Yoo badii hojjete obboleessa kiyya badii hojjetteen jaan. Yoo dogoggore bakka tana dogoggorteen jaan. Yoo nan dogoggore naan jaa. Badiinni hojjeteen akka sirreessu godha malee badiinni hojjeteef isan jibbu tun xabiyaa Amaaraati. Xabiyaa Oromooti miti. Oromoon badii Oromoon hojjette wal fudhachiifteeti obboleeyyummaa si itti fufti malee badii tana hojjette jaanii hallayyaa waliin naqan. No. Tun xabiyaan nafxanyaati. Xabiyaa Amaaraati. Xabiyaan Oromoodha. Yoo hangaasaan badii hojjete. Naziir hangaasaa fudhachiiseeti dhiifama gaafachiisa. Yoo Naziir badii hojjete hangaasaan Naziir badiisaatti himeeti dhiifama gaafachiisa. Naziir obboleessa kiyya badiinni hojjete ta'uu jecha awwaalami jee qabrii keessatti hin darbuun. Namni akkasitti akka darbu Naziir barbaaddu yoo jiraatte deem cerbe dhaqi. Yoo si taatees akkanumaan ja'a. Naziir ammoo obboleessa kiyya raayyaa abbaa mancaa obboleessa kiyya isaan lameen waliif fayyisuun dalagaatiyya. Dalagaa ulamaa yoo taate waliif fayyan tasanii achi tatanaa keessaa wayiin barbaada.
raayyaa dhaquu ni dandeessaa jechuudha. Akka Oromoo nuti Oromoodha jecha akka nafxanyaatti iyyaannu jechuudha nuti. Akkuma Oromoo iyyaan abbaa badii qabu lamee walitti raasineeti obboleeyyummaa teenya qabannee yaana malee Naziir jalaa dhaabbadhu Marree jalaa dhaabbadhu Marree jalaa dhaabbadhu hin dhaabbadhu. Naziirii sijatiyya tabitaati raayyaa abbaa mancaa ustaada kiyya hayyuu kiyya aalima kiyya keeyja mirgaati. Yoo Naziir badii hojjete obboleeyyummaan qabuuniin fuusisata badii hojjette Naziir bakka tana naasirreeffadhu obboleessa kiyya tun sirriidhaa miti jeetiin obboleessa kiyya gorfadha kararra deeffadha hin jibbu hallayyetti hin darbu an Oromoodha ree an nama islaamaati nama laa ilaaha illallah Muhammad rasuuladaadhaan jiraatu islaminaan ati hordoftu amantiin ati hordoftu obboleessi ka yoo badii hojjete awwaali siin jetti darbi siin jetti jibbi siin jetti arrabsi siin jetti tikkeessi siin jetti moogorsi kararra deebisi siin jetti. Akka amantii teenyatti ayaanu akka amala nafxanyaa yaa'uu dhiisne tanaafuu warri akka malee dogoggoraa yaa'aa jirtan hundinuu sirraa waan isiniin jaa warri ammaas duula kana keessa kufan shanee fi shinaafattuu fi warri jibbaa waan Naziir hojjetu jiruuf duraanuu qabdan hundinuu obboleessa keenya obboleessa isaatii hojii fixate dhumatte anamma Naziirii fi raayyaan walitti haaruu hin beeku maaliif dubbiin dhumatte ka dhumatte waan dhumate an islaamaami dhumatte nan dhiisiidhaan beeka an nama namii dheewu amma nama ganamuu na arrabsuu jiraami na bilbilee obboleessa kiyya sittiin balleesse rabbi jecha oofii naan jee yoon jee jalaa kaaseetiin rabbi jecha oofii siin jee jaan dhumatte akhiraan bitachuu barbaadan tana keessa duniyaadhaa miti raayyaan amma yaadatu irraanfate obboleessa isaatii nafoo hin ajeeqa dhume Naziir yaadatu ati mana maali kana keessatti ammallee waa balbalchuudhaaf waan namni barreessu hunda jala deemtee tanaaf tana jettan jettee waan nama gootuuf hammeenya biraa qabdaa jechuu diinummaa qabdaa jechuu maqaan keetii fi atii fi wanni ati deemtuun waliin fakkaattu sirreeffadhaa isiniin jenna warri kanaa obboleeyyan keenya kan dogoggoraa jirtan sirreeffadhaa obboleeyyan keenya lamaan dhiifama waliin jaan dhumatte wal dubbisan dhumatte irra caalaan namaa kanama idduutti ibidda balbalchuu osoo hin ta'in obboleeyyan nameen waliif fidee araarsu kana gaya buusu irra caalaan namaa sani warri kalee nuti biizii ta'uudhaan anda qabachuu dadhabuudhaan dalagaan irra baay'attee yeroo dhabuudhaan dhufuu dhabuu keenya san dubbii raayyaatii fi Naziir walloluu jecha akkaan anaafee gootan hangam takka hanga sammuun teessan isin jaadduun isin laalaa jira jechuudha. Warra akkasiisan naa wajjin shariika ta'uu maltan obboleeyyan dhiisi sirreeffadha arraas boruus raayyaa abbaa mancaa hayyuu keenya aalima keenya beekaa keenya tuqaasaan fudhannu obboleessi keenya Naziiris obboleessa keenya aktivistii keenya commander in chief keenya bakka fadhee badii hojjenne hunda walitti araarsineet fayyisnee wajjiyaana kakana keessa waan biraatiin barbaada ettee deemtu duraanuu naggada barbaadu jirta akka dubbii foonii tama firija keessa baddeessanii akkumaan Naziir itti arrabsu yaa rabbi naa uumi jettee warra taa'aa kadhachaa turteef umaasii godhuu hin danda'an. Yaa rabbi Naziir kana akkaan itti waa godhu jechaa nama turteef waa takkasii godhuu hin danda'u. Raayyaadhaa asirra dhumachuu qabdii jechuudha. Obboleeyyan lameen araaraman Naziir commander in chief galatoomi. Okay, galatoomii yaada gaariidha. Waa'ee raayyaa fi Naziir irratti yaada mo'ataa deennaan.